الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته أكنا فكاتو خنوي أوكي تقامنا جرا إن شاء الله أما جا يو هجنا قرآن قرتي تكرامي يوتاتي دانغا يو دبرتي خيسة نمتي قرآني في جنين ولينتسو إن شاء الله خنو هيدا قرتي قدي يارتو نداني هيد أمي جرا هيد أم تون قرتي جا هنگ قرتي بلال fiddee akkatti bilaan dhufee as naarka seenu takkatti biiftuun baatu hin jirtu jinnoota ishii wajjiinis kagabbaatu hin jirtu sheenni uf kenneet bira taa'aa inshaa Allah hin jarjariinadha du'aa nu godhaadha jarallee biraan oofee ni jarjaranii gartee namni gartee aaree akka malee gartee waa hedduu nama naqaa jarjaruun hin taatu jarjararraa shari'allee nama gorsiti. Silaatun tamatti jarjaranii garuu waan harkaan dhaanii baasanii miti waan gartee dhiiga irraa buusanii miti waan gartee dhaanii gartee qofsanii akkas godhee miti qaama hunda kun laamshee taa'u jira soso'uus hin dandeessu gana bika takka dhaquus hin dandeessu na harkaayis ba'uu hin dandeessu inshaa Allah du'aa godhaadha. Egagaa biiftuun akkasitti nama azabaa turte biiftuun akkasitti jilbaa lafarra nama oofaa turte biiftuun magaalaan dheessitee namni itti maxxanuu gartee dadhabe biiftuu namni gartee yoo gartee nama san maqaan itti galgalamsan nama fuutuu kuno qophaadha waliin jirame mee hafiddu laaffattee jirtiyuu amma kun wayi daangaa yoo quraan nagalaa daangaa itti tara yoo akkam taati waan jiru gizee takka gaa irraa hiikaa gizee takka itti laaffisaa gizee takka irratti gartee itti jabeessaa akkasitti azabaa jarjaraan maletti suuta jechuun akkasitti kun fiduuf teessi inshaa Allah jechuun inshaa Allah du'aa godhaa namu warri gartee qilleensarraan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu obsaan eeggaddaa tana booda wanni gartee haareenyi biiftuun gabbaatee gootee gartee nutti ol fiddu ganaa hin jiru inshaa Allah ni baafti bilaali ni gartee gaa jaras himuuf teessi amma beekatiin hafuura kenneef yoo nan garaachi hafurri tokkotamu taate yookaan ammoo bineensi kun yoo gartee keessatti uume haa taate gurbaan kunis achiin dhabama. Tanaafuu maal godhuu qabna maali ilmaa isaan gaama na biraa loluu miti yaanii jara san akka hubatan hin barbaadu ishii gadi dhiisu hidhaadha soso'uu hin dandeessu asirraa har tokko hayyamaan malee ilmaa miila fuudhuu hin dandeessu hoggaagaa akkanatti azabamtee rakkattee rakkoo keessiraattee ajajjee fiduu teessi. Akkana kunooyi warri siirii daladdan ni qabamtan hubadha warri siiriidha siiriin isin baaftu hubadha kuno ka magaalan guutuun irraa dheessitu ka maalan ishee kunoo maa dalagu ka maallaqaa nama bittu ka gartee addunyaa kana bitattee dhaaddattu ilmaan hunda sheekallee akkanan godhettee dhaaddattu kunooti qabamte jechuudha hanganumaa jechuudha laala addunyaan gabaabtu dhaamee laala ajaa'iba rabbii kana rabbii waa hunda qaba. Ajaa'iba yaa warra siirii daladdan hin baatan yaa warra siirii daladdan addunyaa irratti xiqqaattanii akhiratti xiqqaattan yaa warra siirii daladdan mee hubadha akhiraan isiniin jirtu addunyaanis isiniin jirtu yaa warra siirii daladdan kunoo asumarratti ilaaladha asii miti jawwalanii jawwaalan dubbisuu sodaatan kunooti mee haala gootu rabbii malee rabbiin biraan jiru qaraa ilmi nama baasa qaraa quraan nama baasa qaraa quraan nama baasa qaraa amma gaa ana asirratti amma dirqama haasa'u maaltu fide furmaata gartee suutan hafuura hun qab gootee tokko taate keessatti duuti amma immoo akkasitti jarafirraa oofetin isaan wama amma macha amma azabii amma sheekha amma inni doonnaa lakkii jarjarriin ta'ulaa sun beekumsaa miti jarjaruun beekumsaa miti itti qaraatee gartee mata hanga feetiraas mana kan geenye jirtu argaan si biran jiru hanga feetiraas laaffattee hoggattuma amma hanga sirraa laaffifne kan ammoo xiqqoo hafuura sii kannina akka dinduunefi bare akka dinduunefi amma hidhaan akka sirraa laaffatte malee ni jabaata deemti hidhaa bara ni beekta silaa amma jaha jechuun jirtaa miti jaha boru sitti dha boru baannan boru miti akkan eedanuu kana fiduu baannan jahaatu sitti dha jechuudha. Ni hinna takkallee immoo siin jiru karaan si jalaa banu hin jiru.
ni hubatta. Fiidii Bilaal fiidi jawwee kan keessan kun oomee waliin tattaa'u jirraa fi jawwee kan keetis kunuuti. Tanaga yaa warra siirii talattan waa takka siiriin faayidaa isiniin qabdu toobadhaa irraa deebi'aa oo rabbiin isinii araarame. Rabbii keessan araarame irra kadhadhaa. Ba'uun hin jiru. Takka ba'uun hin jiru sosso'uunis hin jiru. Qabamtee kunuuti. Takka har tokko sosso'uun hin jiru qabamte takka. Harri tokko afurree makartee sitti laannoo akka hin duunefi. Ka ati hin duunefi takka baaxan hin jiru. Za'aa 24 sibiraan deemu. Za'aa 24 sibiraan deemu. Akka ati gartee jilbaa namarra ooftee qumaama nama gorsisaa turte san silaa gabbaasitti nama si godha garuu narraa fakkaatu. Akkana Oromaa isinirra taa'u dideemti akkana ganaan ilaafattanii mitiiti ilaafattan wal agarraayi akka isin hin tuune fi hin jiraanne duraan isin hidhaamee miti ni hubattan gaa ni hubattan kunoo alhamdulillah nama qayaaboo isaan ni lolanii amma nin gammadaa kunoo gaa nin gammadaa ni jiqalfadhaa amma akka ajaa'ibaa kana jechuudha maaliif qabamte gaa harkaa qabatti yaaboo biyyi takka tokko musiibaan buute hin gammadiina bineensota adda addaatu keessera santu jala gubata kama khuluqa gartee huma afaan hin beekne santu jala gubata tunis amma mumkin ilmaa'u fakkeenyoo sana fudhannu kataate yoo sammuu ishii tana gaa rabbiin qajeelches hin beekamu ati gaa warra siirii garuu qixaan isaanii jajjabaadha. Yaa warra siirii dalattan yaabu. Yaa warra siirii dalattan siiriin taabbas hin baaftu. Akka nama hijibee gabbee hutee karaarra deebu wallaalee taatan wadda. Hijibni karaa si dabarsa orsin deemsu warra siiriidha akkasii wadda. Ni qabamtan kunooti. Laala namni antakka namnillee khasiirillee ittuman qara'ee akka tanatti siiriin ishiidha lukaa fi harka baaftee gartee sossaatu hin garee numaatu mara lukaa fi harka baaftee deemti. Deengadda xiqquma bicaarra dabaltee addattee maallaqa hiyyamaare qabdee haffidhiidha. Meena hidhi hunoo akkana dawaa keeti gaa dawaa keeti. Maalinni hankee gartee akkasitti miliyoona meeqa jettee lakkoofsuun hunoo hawaasii godhu siiriin teetis hawaasii gootu yaa iblistitti. Ibliini kaayite kun hawaasii godhu amma gaa akkanatti laaffisuun beek hafuura si baafachuu ibsu hafuura baafachuu jirti akka hin duuneef takka gaa soon hin jiru hidhamte hanga Bilaal dhufee taa'utti hidhaa isaanii qabdu amma asirratti ni wayyoota borummoo wanni biraa yoo dhagamte immoo ni azabamtu akka isaan azabdutti azabamtu akka isaan ni dhageessanis maa fiddanii kun gurra kana ni dhageessa. Alhamdulillah yaa Rabbi alhamdulillah ta ibliisitti qabdee na bira fidde alhamdulillah alhamdulillah yaa Rabbi ati alhamdulillah harta konnattu gaa amma gaanaa ibsii wal faama maal goota jarrinis ganaa dhufees bira taa'ee kanatti sii qabu hin jiru azabamteeti laal qumna hankeefum takka sirraa jiramu ta'a. Takka qumna ijaan akka ilaaltee bareeddee gartaa miti takka akka sirraa jiramu ta'a maqasaan suuta dhageessu. Dhageessaa miti laal maqasaan qaram sirraa jiramu ta'a. Yoo Bilaal as fidin osoo dhageessu murraa dalagana. Kasius takka gammuu jaa oltu dhiiftus waa takka hin baatu qabamte أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا تجاga فيتي متى فراسي في لفلين نفتم بيس تكلين نجرو هنوغا نيا غرتني بيخات الرلاف منه
beekateen gartee akkasitti irraa laaffisaa deema akka gartee gaa hin duune keessatti akka gartee hin dhumne